Madi carraan kun isa qaqqabu gartokkoon immoo natti dhagahame nagatee deemaa jira. Akkuma sodaadde akka ibsaa dhugaa deemeen qorichi tiruu kootii naa kennamuu dhaabatee wenni irra dhaggeeffadha. Qorichi tiruu kootii naa kennamuu dhaabatee akkuma jettan jiraataa ture bakka of dagachiisee waan of nama dagachiisu fayyadamaa ture maalan si dhossa. Wallaahi har'an du'a ammoo boran du'a jedhaa tuun jiru. Game berdama Oromoo galatoomu na taphachiisee jennaan maallaqa sana irratti obboleessi koo Abdul Wahidiif beekaan maallaqatti na dabalanii mana bitadhee ijaarradhee alhamdulillah. Kana booddee hundee isin gaabbu ijoollee koo manni Oromoo qodaatti naa bitee yoo ol naa galcha. Ilmi nama na jaallatu nama na jaallatu hedduu horadheera. Ol naa galcha ijoollee koo mana kootti jedhee numan calluma jedhee alhamdulillah jedhee jiraataa ture. Osoo hin jiraataa jiruu sponsor Amerika dhufe dhaggeeffadha. Adda iccitii hunda ibsitee jechuudha. Sponsor Amerika dhufe namni sila mana kanatti waan sikiin haasa'u namicha duraa cufii gadi beekee yookiin. Sana booda sponsor Amerika dhufe. Sponsor Amerika dhufnaani gadi beekan waa koo beektu duula danata. Akka nama asirra taa'ee intalachuu dhiise guyyaa tokkitti gadi beekee Oromoo mana jaallattani Amerikaa anas nageessaa firan qabu jennaani namni wayii keessaan dhufee tolenaan jedhe maqaa jala dubbachuu hin danda'a. Tolenaan jedhanii sponsora Ameerikaa galfadheera hadhan sinitti maara. Please rabbiidhaatti dara silkee kana jeqinaaf bahee dubbadha. Sagaleen keessaa keessee tookiidha. Sana booda ijoolleen Oromoo shana galatoomtu maqaa jala waamuu hin danda'a. Sponsora kana naa galchani. Sponsora kana naa galchanii beekaa siraaj lubbuudhaan jira. Bakka maqaa jala waamu namni shan sponsora kana naa galchan dhaggeeffadha. Sponsora Ameerikaa kanas galfadheera akka namaatti. Bukkeetti immoo Kaanaadaas galfadheera. Doolaara 25,000 kafalee Kaanaadaas galfadhee jira. Taa'ee eegaa jira jechuudha. An hadhan du'amoo boran du'an takkaa erga dhukkubni kun natti mamuuti. Ittaan erga haati koo duute takkaa nan jiraadha jedheen beeku. Wallaahi rafee alhamdulillah jedha. Yeroo soomni dhufe nan bo'a. Yeroo soomni hiikame nan bo'a. Maaliif nan gammada. Anuma tura Ramadana ga'e anuma tura Ramadana eeke ofii nama nu jechuudha amma hadhaa garas. Gaafan du'een du'a ijoolluma kootiif waa godha jedhee san jiraataadha. Ofii kootii immoo lubbuu kootii qabrii kootii immoo oma gaariin hojjedheedhaan waadaa ofii seenee jira. Tuusa naan jiruu haati koo duute abdii kusadhe jireenya irraa. Bakka ijoolluma kootiif an jiraataadha dhibbaan dhibbatte jechuudha. Sana booda sponsorrii Kaanadaa galfadhee akkuma isin beektanu gowwoomsaa ta'uu isaan nan bare dhukkuba koo irratti haati manaa kootiin deemu jennaan. Birrii koo naa bakka haati manaa kootii Kaanaadaan deemuun jiru jette Ameerikaa galfannee jirra. Ameerikaa sun rabba milkeessu birrii koo naa kenni jennaan siifan kenna gadi naan jedhee na dhawwate. Inumaayyuu na dhawwachuu bira darbee na liqeeffachiise siifan kenna liqeeffadhu naan jennaan birrii miiliyoona 2 wayii liqeeffadhe. Dhaggeeffadhaa amma dhumaatti. Liqeeffadhee dhukkubni koo biyya Ijiptii na galchite. Biyya Ijiptii galee Turkii yeroo deemu manan birrii miiliyoona 1,500 waggaa 3 dura kunoo abdii geessachuu dhufeera. Birrii miiliyoona 3 fi miiliyoona 1,500 mana ijoolleen walitti buuftee naa bitte Abdul Wahid Baalees ta'ee beekaas ta'ee naa bitan waggaa 3 booddee eessaayi beektu manichi Jimma magaalaa walakkaadha miiliyoona 1,500 manni bitame gaafa na dhukkubu miiliyoona 1,400 gurgurame waggaa 3 booddee. Dhageessanii gurguradheen gara Turkii maallaqa illee liqeeffadhee namarraa miiliyoona 2,100 liqeeffadheen deeme. Gara miiliyoona 6 waan akkasiitiin wal qisaasame jechuudha. Alhamdulillah fayyaan caaluu namichi kun liqeeffadhu naan jedheen naan immoo eenyuun Kaanaadaa jiru jechuudha. Sana booda namicha kana yeroo 2-3 gadi ba'ee madheera haafu fayyaan jiraannaan in kafalama jedheen as deebi'e. Erga as deebi'een booda gara Turkii yaala koo fudhee alhamdulillah akka ta'e wayyaa'ee deebi'uudhaafis beellama qabaa hin deebine rakkoo tokko hin qabu nan deebi'e. Deebi'ee yeroo argaatu kaa Dubaayii nan deemaa yeroo deemaa jireenyuma fooyyeffachuuf. Ijoollee maallaqa narraa qaban halkanii guyyaana caqacabu durii jaraatii durii keenya nuu kenni naan jedhu aanaan qabu akkasitti jirru uummata Oromootti gadi ba'ee madde. Viidiyoo isaas sagalee isaas ragaan qabu guutuu wajjiniin uummata Oromoo namicha kan harkaa maallaqa koonaa fudhaati. Idaana manaa kafalaa jedhee Abu Muhammad
أستاذ أبو محمد جدمان كندا كيس على في النتيف رتني أبدي جت أكون أقل شيء اتقافتهم ما فرتني ما لك أنا مش كان رافونه يقول إذا سرق عبدو خلينا ننجدنا الحمد لله جريش كي قطي ده بيالنا سلوا إذا نتيجة كبله وانا نجاب وانا نجو ندبلس ندبوس جرينيس ننجرا دكلامنا نكرر كبلون جروف بيان كبلا دات ilmu sote innina kenne ittigafatuma budhatena kenne male ana abdatena kenne rabbi ilmu ko nan jiraach jede of abdatena kenne male mubarak tu jiraach emit kenne umi ana yuna jiraach ilmu ko jiraach so dabar sini gale akasi jira akasi dan jira warima laqa kalesa kushina araba ke sadabate obulesi kenya mubarak hindu ini jede sabbatar rai kena kenne adda na kada teda dabe bakati matu dabe banna ta salantina ra kola siti beti arabami che mubarak dun qabdu jedena kenne na kada chuka ba tari isin idan ma isin rafisata ana mu'fna jesa idan ma denin ma ofna jesa yesani warima laka sabbata shinti beti arabami che na kenne rabbi jadi mubarak bari kenya nuken tokko abu dhabi ragalte hospital jimma kesatti hada brate se hati ko do ajirti yete ankale san duini fasi kenna ngati hati ko do dite senada ankalo masitimu ko ni bagana rakafte cho namni kun tokko fa qoba saati kan inni bulu qurbaan kun amma fakkeenya rabbiin fidini itubana sana keessatti hoteela sana keessatti waa ta'e eenyutu kakkabamu jaakana mubeentu waate jennee asuma miidiyaa kana dhuftanii kolfitumti hundumti keessan ana dabalatee jechuun inuma kolfina malee homaa wanti sin gootan hin jiru sinii galee gaggabaabsee wannan sinii mudhaggeeffadhaa mubeeni wallahi an jireenyi isaa baay'ee garaana nyaata warabbal kaabaa namni keessoo isaa qarshii argate sanaa fi ga'uu fi dideennaan warabbal kaabaa isa rabbi guddaan na argu mana isaa gurguree mubaarak mana ijoollee isaatii jedhee ijaarsisee jimma keessaa jechuudha ni gurguree mubaarak mana isaa mana ofii qabu darbee ga'uu fi didee maallaqni jechuun ijoollee irraa liqeeffate maallaqa sana maallaqa ijoollee irraa liqeeffate maallaqa ijoolleedhaa deebisuu dadhabee amma tokkodha kan inni jiru biyya Dubaay kana malees immoo hojii banuu jedhee hojii eegalee ture nama tokko faana hojii banuu eegalee hojiin sun jalaa fashalaa qarshii danuutti baasee qarshii dheengadda hojiidhaan hojjennes wantoota garaagaraatiin wal qabatee jechuudha mucaan kun Maarkos baay'ee stress ta'ee jira wallahi nyaatallee nyaatu mubaarak amma nachi turetti nyaatallee nyaatu kilaasii keessa oola achumaan akka ka'een laayivii irraa ka'ee of jajjabeessuudha jedhee in kolfaa inni yaa inaasaa yookiin laayivii numarratti lafa lammaffaa mucaan kun boqonnaas hin qabu mucaan kun namni nama kooti jedhee itti siqee haasofsiisu hin jiru hundinuu itti qoosa hundinuu itti kolfa borimmootu mubaarak waa ta'ee inni yaabbaye sigalee wallahi mubaarak marfee sukkaaraa garaa isaarra ofii fofuraan ani ija kooti waan argin san itti maara namni danuun itti qoosa mucaa kanatti kanaaf ittiin idaan nama deeniin nama of naajjeessa eessanii warri maallaqa sabbata shinti beetii arabaamii cinaa kenne rabbii jedhii mubaarak birrii keenya nuu kenne tokko abu dhaabii irraa galtee hospitaala jimmaa keessatti haadha bira teessee haati koo du'aa jirti jette ankaleessan du'inii fasii kennee naan jette haati koo yoo duute seenaadha ankaluma sitti mukanii bagana irraa kaafte choo jettee suutii cufatte jedhe namni naa kenne har'a du'uu qaba birriyaan saamame jara maaltu dhibe waa'ee saamicha kooti irriban dhabe hangara kootiin deenii namaa narra jiru silaa jiraatti qabdanii naan gaafattanu namicha kana ammas taana namichi maqaan isaa Fadiluu jedhama dhalataa naannoo Harargeeti dhageessanii dhalataa naannoo Harargee keessaayyuu fira mucaa an Soomaaliyaa keessatti dhukkufatee jennaan nama ajjeesee jennaan guyyaa 14 caammaadhaan taa'ee baaseeti maqaan isaa Fadiluu jedhama wallaahi wa billaahi yondoe namicha kana gaafatama kana qubanaa qabadha jedheen dhufe warri immoo maallaqa mubaarikii buufna jettan afaanin taane nanaa soosisinaa isinin jaalladha na jaallattu wallaahi jiraa kootii miti du'aa kootiin kadhatamu kana booddeemu yaa rabbi ilmaan koo yoo ajjeesii fixi yoo rakkiftee fuuldura namaa dhaabu dhageessanii dingata mubaarak yoo dhukkufatee lafatti hafe ayyoon dhukkufadhe ofan ajjeesa dhufe fuuldura namaa dhaabu dhageessanii dingata gammaddanii mubaarakiin gargaarsinna mubaarakiin gargaarra jettanii yoo yaaddanii shaqqalachuu yoo barbaadanii keessa dhageessanii
مباركين قمني غرغرسا مبارك جنة أمتا وامني بري نيانا يو بربادن أمتا نياتا أمتا ورمو مقاكوتي نما بري تكو سنغافتن جنينا أنا سستا إنا لكي فدي ولد برسا روفي فلدرنا من دابدو في إدانا مانا رجلس أكس منين تو كنا راك فلم والله بالله برباد نجاسين كم بربانان أما كان غادي تاين جولة نجالة نول سينا جري نمم نجالة نمبيكا فولو ورم فولو كو ديكم نفوتان كون برdi kudan yorra fudde nan kafal lo oromon bori fuko baka badda o fiko te kanjiro tanjira senegale o fiko ti dama dokko baka bo akanjiro tanjira nanni hakana ma yagata yote ilmina ma to ko berri siri kesse berri ko na kin ron sinje malta tame o jimali inma hojjatam o tusi iti dandeessee waa hojjetaa gara fuulduraa keetii adda dubbatti malee boo. Halkanii guyyaa mataan banameen ijoolleen badiin qaban haqqii jara na gaafatan namoota biriin irraa qaban immoo tuusin itti mee nan saalfadha himu. Namoota kaleessa miidiyaa irratti itti kadhatame. Sini galee namoota kaleessa miidiyaa irratti fayyaan qabdu jedhamee itti kadhatame. Mubaarak fayyaan koo